Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa Tiyuubii baga deebitanii gara chaanaalii keenyaa har'as nagaan dhuftan. Kaan har'a maalidha kan laallu wanta tokko gochuu nan danda'a jettanii akkamitti gaafattan kan jedhu ilaallaa jechuudha. Warroonni haarawaa taatan subscribe, like gochuun irraanfatina chaanaalii kanaa. Kanaaf har'a maalidha kan laallu kaan yeroo baay'ee wanta tokko nan danda'a jechuu barbaanne I can jenna. I dursinee achi booda immoo kaan I can hojii nan danda'a jechuudha. Har'a immoo gaafachuudhaaf kaan yoo jettan akkana gochuu nan danda'a jettanii viidiyoon baay'ee isinitti dheerattu kanaaf iyyuu nooliin turuu hordofuu keessan irra hin raaffatinaa jechuudha. Yaada keessanis nu ibsa. Direct onlineidhaan dubbisa warra isin rakkisu barachuu dandeessanii kanaaf iyyuu nu dubbisaa bilbila keenyan. So kanaaf iyyuu maal jedhaa? Can I sit here? Can I sit here? Tokkoffaan as taa'uu danda'a. Amma fakkeenyaaf nama tokko bira dhaqxaniitoo iddoo tokko bira maal jechuu ni dandeessanii? Can I sit here? As taa'uu danda'a. Can I sit here? As taa'uu danda'a. Fakkeenyaaf maal jedhaa asirratti? Excuse me, can I sit here? Excuse me, can I sit here? Dhiifama as taa'uu danda'a. Tokkoffaan excuse me, can I sit here? Dhiifama as taa'uu danda'a jedhaa jechuudha. Lammaffaan immoo ilaaltan can I sit here for a minute? Can I sit here for a minute? Amma fakkeenyaaf daqiiqaadhaaf yeroo xiqqaa taa'uu barbaaddan wantoota akka daqiiqaa ta'uu danda'a. Yeroo gabaabaadhaaf jechuudha. Daqiiqaadhaaf taa'uu nan danda'a yookaan can I sit here for a minute? Yeroo xiqqoodhaaf as taa'uu nan danda'a jechuu dandeessan jechuudha. So inni biraa immoo fakkeenya itti aantu immoo laala kanuma can I sit here jedhu jechuudha. Can I sit here with you? Si waliin amma immoo laala. Can I sit here kan jettu as taa'uu nan danda'adha. With you jenne immoo si waliin. Can I sit here with you? Si waliin as taa'uu nan danda'a yookaan as taa'uu nan danda'a si waliin kan jedhu agarsiisa. Kan dhumaa immoo fakkeenyi dhumarra jirtu can I sit here or is it taken? Can I sit here or is it taken? Iddoon kun fudhatame namni jira moo si waliin taa'uu nan danda'a. As taa'uu nan danda'a. Sorry. Can I sit here? As taa'uu nan danda'a. Moo fudhatameera iddoon yookaan qabameera. Taken yoo jenne qabameera jechuudha asirratti. Iddoon sun qabameera jechuudha. So inni biraa immoo can I go first jedha. Can I go first? Dura deemuu danda'a. Maybe hiriira irratti illee ta'uu danda'a jechuudha. Can I go first? Dura deemuu danda'a. Can I go first in line? Hiriira irratti dura deemuu nan danda'a. Hiriira irratti dura deemuu nan danda'a. Lammaffaa immoo fakkeenyi maal jettii? Can I go first this time? Can I go first this time? Amma yookaan ammoo yeroo kana maal gochuu nan danda'a? Dura deemuu nan danda'a. Dursuu nan danda'a jechuu barbaaddanii jechuudha. Can I go first? Jalqaba wanta tokko mee fudhachuufis ta'uu danda'a. Jalqaba deemee fudhachuu nan danda'a jechuu barbaaddan jechuudha. Fakkeenyi itti aantu immoo can I go first before everyone else? Can I go first before everyone else? Nama hundaa duraayyuu dursee deemuu nan danda'a yookaan dura deemuu nan danda'a. Dursuu nan danda'a. Can I go first? Dura deemuu nan danda'a. Everyone, before everyone else. Nama hundaa kamiyyuu duraa jechuudha. Okay, fakkeenyi dhumaa immoo maal jettii? Can I go first to answer the question? Can I go first to answer the question? Gaafii deebisuuf dura deemuu nan danda'a yookaan dura deebisuu nan danda'a jechuudha. Dursuudhaaf jechuudha. Can I go first yoo jennu deemsa qofa osoo hin ta'in dursuudhaaf bakka yeroo hundaa wanta tokko dursuu barbaanne kan itti fayyadamnudha jechuudha. So can I go first? We use can I go first? Okay. Inni biraa immoo can I kan jedhuun kan fayyadamnu can I hug you? Can I hug you? Si hammachuu danda'a? Si hammachuu danda'a yookaan si hammachuu nan danda'a nama tokko can I hug you yoo jettan si hammachuu nan danda'a jettanii jechuudha. Can I hug you now? Jedhama fakkeenya tokkoffaarratti can I hug you now? Amma now jechuun amma. Amma si hammachuu danda'a? Amma si hammachuu danda'a? Can I hug you now? Can I hug you now? Jennaa jechuudha. Fakkeenyi lammaffaan ammoo can I hug you before I leave? Can I hug you before I leave? Deemuu kootiin dura si hammachuu nan danda'a?
deemuu kootiin dura si hammachuu nan danda'a jettee jechuudha. Fakkeenyota baay'isee tan isinii fidee afur hundaafuu jechuudha. Fakkeenyaaf kun immoo maal jedhaa? Can I hug you to say thank you? Galatoomii jechuudhaaf yookaan si galateeffachuudhaaf si hammadhuu nan danda'a jechuudha. Yaa hin barreessin asirratti akka na waliin hordoftanii too qabattan barbaadetanii can I hug you to say thank you? Akka maal jechuudha asirratti? Can I hug you to say thank you? Galatoomii jechuuf yoo si hammachuu nan danda'a kan jechuudha. Kan dhumaa immoo can I hug you just once? Yeroo tokkoof qofa maal jechuu danda'a? Si hammachuu nan danda'a kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay. Inni biraa immoo can I see your ID? Can I see your ID? Amma fakkeenya ID ni beektaniiti. Wanti jechuudha waraqaa eenyummaa jechuudha. Fakkeenya waraqaa eenyummaa kee ilaaluu danda'a? Can I see your ID? Jechuu dandeessanii jechuudha. Amma iddoo hojii irratti namoota ID ilaaltan yoo taatan maybe can I see your ID jechuu dandeessan. Can I see your ID please? Maaloo ID keessan ilaaluu nan danda'a jechuu barbaaddan. Fakkeenya lammaffaa irratti immoo can I see your ID before you enter? Can I see your ID before you enter? Seenuu keen dura ID kee ilaaluu nan danda'a? Seenuu keen dura before you enter seenuu keen dura ID kee ilaaluu nan danda'a jedhaa jechuudha. Fakkeenya itti aanu immoo can I see your ID for confirmation? Can I see your ID for confirmation? Amma immoo yeroo tokko tokko ID maaliif fayyadamuu dandeenya? Mirkaneeffachuudhaaf. Kanaafiyyuu mirkaneeffachuudhaaf waraqaa eenyummaa kee ilaaluu nan danda'a jedhaa jechuudha. Okay. Kan dhumarra jirtu immoo can I see your ID one more time? Can I see your ID one more time? Yeroo dabalataa tokkoof ID kee ilaaluu nan danda'a. Yeroo dabalataa tokkoof ID kee ilaaluu nan danda'a jedhaa jechuudha. Okay. Inni kan dhumaa immoo maal jedhaa? Can I kiss you? Can I kiss you? Si dhungachuu danda'a? Can I kiss you? Si dhungachuu danda'a? Fakkeenya irratti ammoo can I kiss you once? Sorry. Can I kiss you just once? Yeroo tokkoof qofa si dhungachuu danda'a jechuu barbaaddan. Kan dhumarra jirtu immoo can I kiss you before I go? Deemuu koon dura si dhungachuu danda'a? Can I kiss you before I go? Deemuu koon dura si dhungachuu nan danda'a kan jedhudha jechuudha. Kanuma akka irraa fayyadamtan abdiin qabaa. Warroonni dubbisa irraa kaatanii jalqaba irraa barachuu barbaaddan telegiraamaan nu dubbisuu dandeessan. Nagaa ta'a.